Tole waan hundumaa duraa sagalee waaqayyoo isa dursaa waan hundumaa ta'e waliin dubbifannee gara yaada koo guyyaarraa qabadhee isiniif dhiyaadheetti darbinaa. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sagalee waaqayyoo iddoo tokko nuufan dubbisaa. Yaadaaf qalbii hafuura keessa ta'een waliin dhaggeeffannaa. Innis ergaa Phaawulos gara warra Xiimotewositti ergee isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 hanga 10tti nan dubbisaa. Innis akkas jedha maqaa Yesuusiin. Obboloonni kana akka baran yoo goote Kiristoos Yesuusiif hojjetaa isa ba'eessa in taata. Ofii keetiis dubbii amantiitti barsiisa ba'eessa isa duukaa buute sanattis guddachaa in adeemta. Mammaaksa wanta qulqullaadhaan mormu isa dubartoonni dullooman mammaakan hin fudhatiin. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessi. Namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun wanta muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessuun garuu wanta baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuufis abdiin isuma keessa jira. Dubbichi amanamaadha. Guutummaattis fudhatamuunis in ta'aaf. Waaqayyoo fayyisaa nama hundumaati. Addumaan immoo fayyisaa amantootaati. Nuyi abdii keenya waaqayyo isa jiraataa irra kaa'anneerra. Kanaafis kanatti hin dadhabna hin dhamaanas jedha. Galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa sagaleen waaqayyoo waan hundumaa waan dursuuf sagalee waaqayyoo nuuf dubbisee malee nagaa koos hin daganne. Nagaanii fi araarri jaalalli gooftaa inni darbaa fi dhuma hin qabne haalaa fi bakka isin jiraattan hundumaatti isiniif haa ta'u, isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanelii Faarfattuu Busee Nagaasaa jedhu jalatti argamtanii biyya keessaaf alaa bakkee jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyaadha? Ani obboleettiin keessan hafuuraa waaqayyoodhaan gargaaramee nagaa guutuuf irraafateen qaba. Isinis gargaarsa waaqayyootiin, eegumsa waaqayyootiin nagaan keessan guutuuf irraafakatee abdii guddaa waaqayyoon biraan qaba. Inni karaa hundumaatti nu gargaare maddichi nagaa keenyaa Yesuus ulfina guddaa argatu. Bagaara naaf keessan. Egaa baay'ee tokkoon isin jaalladha. Guyyaa jalqabaatii fi akkana ba'ee isinitti haasa'uun koo koomentii keessan ilaalaa, laayikiif sheerii keessan ilaalaa, na hordofuu keessanitti baay'ee tokkoon isinitti gammada, baay'ee tokkoon isin jaalladha. Waaqayyo gooftaan bara keessan hundumaa haa eebbisu. Na eebbisuutiin jabaadhu jettanii yaada garaagaraa na bukkee kan dhaabattan maatiin koo waaqayyo isin haa eebbisu. Ganaas immoo maatii naaf ta'uudhaaf dhufaa kan jirtan ayyaanni waaqayyo koo isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa jecha. Egaa ani yuutuubii kanarratti yookiin sooshaal miidiyaa karaa yuutuubii ergaan qaba dhaloota wantin dubbachuu barbaadu, wantin asitti ba'ee haasa'uu barbaadu yeroo kamillee muuxannoo dhuunfaa koo miti. Eenyummaan ittiin of beeksisu tokkoon qabu garuu keessa koo kan bulee sagalee waaqayyoo isinitti dubbachuu nan jaalladha. Gooftaan bara baraan haa eebbifamu. Namoonni as jala jirtanii kan amane kan hin amanne amantaa garaagaraa kan hordoftan baay'ee tokkoon isin jaalladha. Gooftaan isin haa eebbisu. Sagaleen waaqayyoo ani isinitti haasaa jiru kuni kan warra amanee qofa miti. Kan nama hundumaati. Akkuma lafa kana hamma waliin dubbifanne waaqayyoo fayyisaa nama hundumaati. Addumatti immoo gargaara amantootaati jedha. Waaqayyo fayyisaadha. Nama hundumaa fayyiseera. Addumatti garuu warra isa amanan in fayyisa, in gargaara. Sababni isaa amantiitu nama fayyisaa waan ta'eef.
galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Amantaa kamuu hordofii ati nama waaqayyoon uumame, nama waaqayyo jaallate, nama waaqayyo gatii itti baase, waaqayyo si jaallata. Ameen. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Tole egaa ani obboleettiin keessan hafuuraa boros mul'anni nani qabu sagaleedhuma kana isinitti himuudha. Waan hafuura keenyatti nu guddisu isatti hin fayyine sagalee waaqayyoo isa jiraataa kana isin wajjiniin qoodachuun jaalala koo fi hawwii koodha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Fedha keessan yoo ta'e yeroo dhufu walaloo qabadhee isiniif dhufuu nan danda'a. Akkasuma akkuma hammaa kana macaafa qulqulluu waliin qoodachuu dandeenya. Yoo fedha qabaattan yeroo tokko tokko gaaffiidhaa fi deebiidhaan illee waliitiin sagalee waaqayyoo amma beeknu wal hubachiisuu dandeenya. Galanni waaqaaf haa ta'u. Lafa kanatti ergaa Phaawulos gara warra Xiimotewositti barreessee kan inni dubbatu hojjetaa Yesuus isa bayeessa ta'uudhaafati ergaa kana namni hunduu akka baru yoo goote ofii keessifis itti guddachaa adeemtaa jedha. Sagalee waaqayyoo kana gaafan isinitti himu ani itti guddachaa adeema. Isinis immoo yommuu dhaggeeffattanii hubattanii isa hubattan kanaan jiraachuuf itti guddachaa adeemtu. Sagalee waaqayyoo kun keessa namaatti hojii hojjeta. Waan akkasumaan oduu guyyaa har'aa odeeffamee bira darbu miti. Kaleessa sagalee kanaan humna gurguddaa inni of keessaa qabuun wanti haaraan ta'aa dhufeera. Har'as akkasuma dhaloonni nu booddeedhaan dhufanis sagaluma kanaan fayyu. Sagaleen kun yeroo hundumaa humna hojjetu of keessaa qaba. Galanni waaqayyoo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf fedha keessa yoo ta'e walaloodhaanis dhufuu nan danda'a. Faarfannaa garaagaraa waan hafuura keenya guddisuun wal jajjabeessinaa. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Egaanii tarii warri nan beekne maqaan koo Buzee Nagaasaan jedhama. Dhalattuu Shawaa godina Amboo aanaa Jalduuti. Ammaaf kanan jiraadhu yookiis kanan hojjechaa jiru Beerutiidha. Fedha waaqayyoo yoo ta'e immoo biyya tokko Itoophiyaatti sin galla. Biyya keenyattis gallee wal arguu dandeenya. Warri waaqayyoo isin gargaaree tarii naannoo tokko taane wal arguu dandeenya. Ani Buzeen Kinoojuma kana bakkeetti wal agarreetti wal dubbisuu dandeenya. Yaadaaf qalbiitti na qabadha. Gooftaan isin haa eebbisu. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baay'ee tokkoon isin jaalladha. Ammallee maatiinaaf ta'uun keessanii laayikiif sheeriidhaan na biraa nafiinaa. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Sabiskiraayib gochuun maatiinaaf haa ta'anii waaqayyo isin haa eebbisu. Haaraa ammallee kan dhuftanii na faana jirtan waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa hafuurri gooftaa isin wajjiniin haa ta'u. Biyya darabaa keessa jirru ishii nagaa hin qabne kanaaf jabaadhaa kadhadhaa. Biyya keenya waaqarraatti galuuf Yesuus deebi'ee dhufee hin fudhata. Dammaqaa qophaa'aa Yesuusin eeggadhaa. Maranaataa. Eebbifamaa.